Dubai. Kok yo lumayan kasih tanah matu Dubai tuh gura kau yang bayu. Hah? Matu Dubai tuh gura jual kasih tanah. Dubai maal Matu Dubai tuh sungguran jadi jual kasih tanah marah Dubai ya tan. Unit itu kalau tuh. Nama kayu isatu fida apa? Kayu isatu fida. Oke, makasih. Samira Jamal. Samira Jamal. Obrite. Umurin kia sodo mishana. Obali obrite ada sinjer. Kobete sinjer nih. Tidak bisa deh. Obrite tidak bisa deh. Kalau tuh cerita sih. Juga mampu, namanya ngalih. Kalau tuh esat. Lalu tuh arsi. Arsin kajiban bet, oke. Wanin argan. Dubai jira ada temi. Dubai cara nu. Rumte kotante. Yo kahe rumte. Tanah dulu. Akan di mana? Ini rumne. Rumte yo. Ada singgili dah. Singgili. Singgili. Wagati demi sadde. Takkan isi kayak gitu takkan gitu kelas isi. Wagati demi sadde kabatte zortani mal naten anjutren. Komente kotormek. Komente kotormek. Sudah bisa gal. Oh itu mau kapan tuh ati? Bicara bego ya no. Oh itu kata bicara betara gal. Fakkaata sanuu fakkaata naasa keessa maal ati ifin beektu maalummaa kan ifin beektu anaasa hima. Ndee akkamitti of beekan akka hojjetuuf wanni ta'e wayi nama tokko akkamitti of beeka yaani hiriyaa kiyya beekaa yookiin kun yoota kiyya beeku. Na dhaggeeffadhu waan asiin jiru. Ati nama yeroo jaarsatti jarjaru moo nama hin jarjarreedha? Gaafinti. Waggaa 38 taa'ee akkamitti hin jarjaru? Xaabiyaa maal qalaqaltasi? Kopheen 39 jettee waggaa 38 kamaali gaa? Yesu waggaa 38 jetti. Bakka manni arabaa kun sammuu nama tuqaa bara yaa rabbii kee dhalaa Dubaay tana yaa rabbii kee jaarsan warri Dubaay hin seenin haa namoota hin seentan warri Dubaay hin seentan. Uummattoon Dubaay hin jiru waan ta'eef waan isin godhun qaban. Wallaa hin seentan. Haala geemuu qabattu. Maalummaa keessa yoo sinisiraatan dhuftanii fintan isin fayyadamanii nan fayyadu. Maalummaa keessa yoo sinisiraatan dhuftanii bakka jirtan waa mara himattan isin fayyadamanii nan fayyadu. Namni kumaa dhibba lameen ajjala jiru kun dhugumatti nama akkanaatiin barbaade yoo tokko ati waan himtu kana mara dhaggeeffate dhaqee si dubbisa malee haata asirraa filattu kana qofaa miti. Kana irratti keer gootanii fokkos gootanii yaa'uu qabdan. Akkasi beeka. Tapha kun taphataa jirraa zanaafataa wal godhu jirraa akka dhugatti kasi barbaadu dhugumatti maalummaa keessa sirraatan hin keessa si dubbisuu danda'a dhageesse. Nama keetiif illee dhaamsa nan dhaabu kan yookaan dhiirsa dhabdee jaarsa dhabdee maaree dhabdee kan dhuftu deemtee sanyii wal qooddee zarii wal qooddanii wal arrabsurraa asii zanaafataa wal goonee wal kuusamannee adda yaawwayya namaa wal barattee jechuudha. Akkasimi? Akkasitu gaariidha. Akkasitti hubadhu waan kee kadhu waan ayi maqaan kee eenyu? Siifaan eenyu? Guutaa. Siifaan guutaa eenyu? Guutaa eenyu? Taakkala. Umriin tee meeqa? 23. Umrii tee?
digdamii sadii. Digdamii sadii. Dhalattuu eessatti? Wallaggaa? Wallagga. Wallagga. Eessa jiraatta? Faransaay. Awurooppaa jechuun Faransi. Dhiira wajji ooruun ta'e kam nagaa qabdi moo qotamtu? Fayyaadha. Qotamtee beektu takkaa ibsaa kan Fayyaadha ibsa. facaafamtee irraa murattee maal takka? Singilii dingilii. Dhugaa maan dubbanne ga'ama Faransaay keessa Dhugaadhuma. Faransaay keessa Gaafa dhugu bare abbaa manaa targa kaasa kana dhugaa isaa beeki. Ibsa. Oh. Isa kana yoo nan si sobi abbaa manaa targa bar. Okay. Warroon hin qotamne. Kopheen ta'e qotoree meeqa? 36. 36. Oolituma qabbanootaati. Qabbanooftu. Maal qabaltee yaa baate? Wallahi baate barkootu irra yaa baate qabbanootu wallah maashaallah amalumtu gati. Eeshi ilmoo meeqaa gaa meeqaa dhaluu barbaadu? Gaafa 12. 12. Alteringi itti nyaatu barbaadda moo ilmaan guddifatu barbaadda? Ilmaan barbaadda. Guddifadha hunda isaaniiyyuu. Maal guddifattare Awurooppaa keessatti ilmaan isaantu si guddisa. Ilmaan 12 guutuu maal goota? Ilmaan karoora keeti garuu ilmaan dubbii dhugaa sanii miidha. 12 barbaada. Biyyoota hundumaarra hireen biyyoota 12 guddifadha maara isaanii. Ilmaan 12. Kana dura jaalalaan qabamte? Xinnoo na qabeera garuu toof laanne. Akkam si hoggodhe? Akkam si hoggodhe? Ibsa reefu mana qabuu jalqabaa kanaan barbaaddadha. Reefu mana qabaa. Reefu masa qabaa jira? Eerumi na godhaa. Okay, eerumitti godhaa. Malee tana dura si dhukkubee ni beektaa? Dhukkubu lakki fayyaan qaba. Jaalalaan jaalallee keetiin namaa warratti wal loltee fa'aa ni beektaa jaalallee keetirratti. Lakki. Mataan kee luucaa muka jecha? Luucaa. Luucaa. Maamadoo wajji bunnaa shaayii fa'aa jettanii ni beektanii? Biyyattis. Bunaa shaayee jedheera. Jireenya kee keessatti maaltu si gammachiisa? Maaltu si aarsa? Waan aarsu waan na gammachiisu baay'ee jira garuu achi keessaa immoo Takka hundaan dubbadhu ka. Takka tokko qofa himte tokko. Kan na aarsu abbaa manaa gaarii yoon dhabee na naaraa yoon abbaa manaa gaarii argadhe immoo nan gammada. Okay, abbaa manaa gaarii. Jaarsa kee yoo sirra fuudhe tarkaanfii natti fudhattu maal? Narratti fuuchuusaan barbaadu. Yoo fuudhe maal goota? Tokkuman fedha. Yoo fuudhe maal goota? Yoo inni fuudhemu dhiiseen biraa deema. Okay. Maamadoo akkam barbaaddu? Maamadoo dheeraa. Dheeraa. Isaa magaala. Dheeraa. Kan sabboonummaa qabu. Magaala sabboona. Kan qawwee dhukaasuu danda'u barbaada. Qawwee dhukaasuu jechuun jabaa jechuudha. Oo'aa jechuudha. Kan bakka jira meeshaa dhukaasuu kan danda'u. Oo'aa. Bifa magaalaan jedhe. Jecha kiyya. Boorcii, moluu. Kan rifeensi isaa dhedheeraa, boorcii kan hin qabne qal'aa. Qal'aa boorcii kan hin qabne, kan rifeensi isaa dhedheeraa. Dheeraa magaala sabboonaa hoggotu kana sabboonummaa akkam ba'an taga? Sabboonummaa waa'ee Oromoo kan beeku keessatti dhalatee guddatee afaan Oromoo dubbachuu kan danda'u.
bakka ar wala das nate namunti akkana jeelleen hin jiru namunti akkana jee dubbatalleen hin jiru namni lama haadhaa laaltanii okay dheeraa magaala sabboonaa katee OA qawwee dhukaasuu danda'u qawween sun what's the meaning of qawwee siree Jechuun akka aadaa Wallaggaatti xinnoo ishee lola irratti xiyyeeffata biyya keenyatti waan ta'eef iyyuu isaan barbaada. Anu adda si baasaa qawwee caakkaa qawwee siree Qawwee caakkaa. halana. Sasirees immoo kan dhukaasuu danda'udha kan inni sin hafu. Okay. Qawwee lameen nyaachifate jechuudha nyaachifate. Eji kabajamtoota fi hordoftoota keenyaa siifan ta'i siifan guutuu jetteemi Siifan guutaa. siifan guutaa takkalaa uriin ishee 23 Wallaggatti dhalattee amma Faransaay Awurooppaa jiraatti ani dhiira wajariiroon qabu takka dhiira wal argeen beeku jireenya kiyya keessatti jetti sana abbaa manaan na gaafataa umriin kopheen tiyya 36 kanin ilmaan 12 haga 12 horuu barbaada